baga nagaan dhuftan Raajii. Baga nagaan nu eddane. Raajiin kan isin beekan namoonni baay'inaanii Raajii Dassaalanyii isin jedhu isin immoo Barsiisaa Dassaalanyiif jettu. Kun maaliif uumame as gidduutti maqaa lama maaliif ta'e? Namoonni baay'een Raajii Dassaalanyii jedhu bara kanas immoo afaan kanaan nama waamu jaallata hawaasi baay'een. Ani immoo kanan barsiisaa ofiin jedhuuf hojjetaa mootummaa kan barsiisaa waan an tureef namoonni hedduun kanaan waan na beekaniif maqaa na waaman profeshinii kooti wanta ta'eef nan fudhadhaa jechuudha. Mee qulqullina tajaajila isa durii fi isa ammaa wal bukkee qabnee kaasa akkamitti ilaalaa jirtu isa ammaa kana? Inni ammaa waan gabaa fakkaata. Waan sodaan Waaqayyoo keessa hin jirre fakkaata. Namoonni akkuma gabaa, akkuma bishaanii, akkuma wayii dubbachaa hin deemu. Ani raajiidha, ani raajiidha, biqileen jedhamadha. Mana duubattis namatu na dibeedha, garasitti na dibeen jedhu. Sobatu gara dhugaa dura goruu barbaada. Qooraa ilaalaa jedhama. Qooramee ilaalamee maaltu ta'uu qaba? Akka waldaatti hirmijjaan fudhatamuu qaba. Maa inni akka biyyaatti maaltu ta'uu qaba? Namni dhuguma seetu, jaarsoliis dhuguma seetu waan dhugaaf soba adda baasee hin ilaalle saba kana of duukaa galagalchu. Utuma isin tajaajila jiranii inni tokko yoo ka'ee sobee dhaabin jedhu. Maaliif of eeggannoo sana wajjin kaasnee furmaanni isaa maal ta'uu qabaadha? Akkamitti warra soban kana gabaa tajaajiltootaa keessaa galchina? Maal ta'uu qaba kan hin jedhee fi amma deebichi hin deebine. Maqaa na gaafatee gaafa facaasaa na gaafatee gaafa jimaataa maqaa goona waamee iddoo itti dhaladhe waan hundumaa gaafa jimaataa immoo raajii godhee natti deebisee otuun si ta'e achi dhaabadheen iyya kutee gadhiisaa maaliif hojiin sobdeettati siin jedhanii keessumsiisuu dhiisudha bakka balbala ofii cufatanii wangeelaan jiraachuu. Tajaajiltoonni baay'inaan amma sobdoota yaamatamanii miidiyaa qabu gurra hawaasaa keessatti illee qabu dhageettii kan isa qabu isaan warri sirriitti raajanii jiranii miti miidiyaan qabanis miti irra caalaatti saba biratti dhageettii guddaa kan qabu iyyuu warra waan sirrii hin haasofne dhibba keessaa akkuma isin kaastan sobatti caala. Isa kanaa fi danqaa ta'uu hin dandeessanii maaliif miidiyaa baqatan? Iddoo tokko tokkotti na argitu iddoo miidiyaa dhugaa nan dhaabadha. Abalutu biyya kanaa amma kana waggaa amma kanaa bulchaa waggaa amma kanaa gaggeessaa biyyi kuni egereen biyya kanaa harka abaluu keessatti akkas taate dhamee haasa'amaa jira. Waa'ee biyya kanaa maal sitti dubbate Waaqayyo maal dhageessan?